qalama qaradhee yaada koon ibsadhaa qooqaa koon tarreessa. Yaada fi yaadduun koo walaloo barreessa. Hordoftoonni kiyya takkana dhageessu waan feetan yoo yaaddan na gorsuu dandeessu. Kandaaraa show subscribe like share godha. TikTok Abdulatif Lubbuu. Baradhe nan barreessa malee qalama qaradhee yaada koon ibsadhaa qooqaa koon tarreessa. Yaada fi yaadduun koo walaloo barreessa. Hordoftoonni kiyya takkana dhageessu waan feetan yoo yaaddan na gorsuu dandeessu. Kandaaraa show subscribe like share godha. TikTok Abdulatif Lubbuu. Yeah. Akkam naguma jirta dammatu kanarra fagoo jirtu fagaatte narra alaala fagoo qilleensarraan sagayuu nagaan koo anaaf yeroo. Jajjabaadhuu fiigicha qe'ootti fufii si maqamna duranu yaa atileetisti. Anatu hiyyummaa tafaaree qarshii dhabuudhaan duuba tafaaree baankii yoo naqee liqiin dhabaaree qarshii dhabuun jireenya na wallaalchisee qofaa koona deemsisa nama raachise jettanii warri dhiphaattan martinu abshiraa michuu wabii jiraan duunu. Baankii koo hojii gamtaa Oromiyaa. Maarreen baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila liqii dijitaalawaa karaa michuu wabii jedhuun bilbila keenya fayyadamnee wabii tokko malee akka liqeeffannu hojii eegalee jira. Maarreen hundi keenya deemnee liqeeffannee itti fayyadamnee jireenya keenya guyyaa guyyaa fooyyessuu akka dandeenyu isiniin jedha. Kanaaf yeroo hundumaa filannoon keenya michuu baankii hojii gamtaa Oromiyaa waliin haa ta'u isiniin jenna.